Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Egeree Miidiyaa. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin nagaan geessan nagaan geenya isiniin jenna. Maarree ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 sababeeffachuudhaan har'a magaalaa Naqqamtee keessa olii gadi deemuudhaan namoota muraasa waliin gaaffii muraasa ni taasisna. Gaaffii keenya kanatti akkasin irraa barattan, akkasin itti bashannantan, akkasin hubannoo irraa argattan abdii guddaa qabna. Maarree guyyaa ayyaanaa kana mana keessan teessanii Egeree Miidiyaa daawwachaa gaaffii keenya irraa barnoota argadhaan affeerraa keenya isa jalqabaadha. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan nagaa fi kan fayyaa nuuf haa ta'u. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Tole carraa kana nu laattee gaaffii keenyaaf deebii nu laachuu eeyyamtu ta'uuf galatoomii. Tole rakkoon qabu. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017tiin baga nagaan geesse. Baga wajjin hin geenye. Tole gaaffii keenya jalqabaadhaani gooftaan Yesuus Kiristoos hammamii fannoo irra ture? Fannoo irra hammamiif ture gaafa siin jedhu fannifamee ture miniire? Du'aas ka'eera Yesuus garuu fannoo irra hammamiif ture? Guyyaa 2 guyyaa 3 ka'e. Fannoo irra guyyaa 2 ture jechuudha? Eeyyee. Guyyaa 2 walakkaa irra ture. Yeroo hammamii fannoo irra ture? Guyyaa 3. Guyyaa 3 fannoo irra ture Yesuus? Yesuus Kiristoos guyyaa kan irra ture guyyaa 7dha. Ani garuu pheenxee miti gaaffiin kuni jechuun pheenxee fi ortodoksummaan qabu gooftaa. Nageenyi hin beeku ta'uu danda'a ganaan baradha ka gaaffii anaan madaalu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Fannoo irra ture yeroo hammamiidhaaf? Yeroo du'e sanatti jechuudha. Yeroo du'e sana guyyaa tokko. Guyyaa tokko ganamaaf galgala isaa irra ture? Guyyaa tokko guutuu irra ture. Sa'aatii 3. Meeqaama meeqaatti ture? Sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9. Ay guyyaa 3 fannoo irra ture gaafa guyyaa arfaffaa immoo du'aarra. Sa'aatii 6 kaasee amma sa'aatii 9tti. Sa'aatii 3. Sa'aatii 3. Guyyaa tokko walakkaa. Guyyaa tokko walakkaa fannoo irra ture? Guyyaa tokko natti fakkaata guyyaa tokko. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kana irra jiraataa turetti bartoota qaba ture. Bartoonni Yesuus Kiristoos kun meeqadha? Duuka buutonni Yesuus Kiristoos 12. Tole 12 deebisateetta garuu 12 isaanii keessaa shannaa jedhime. Phaawulos. Phexros. Lamarra geessetta. Phaawulos, Phexros. Duuka buutonni gooftaa Yesuus Kiristoos meeqa turan? 300 fi wayi. Hi. Okay. Nandoo gore. Turan 12. 12 isaanii keessaa shannaa waami? Yaaqoob. Maaloo yaa waaqayyo na qortan. Dura gabaa 500 ture dhumarratti nama 12. Duuka buutonni isaa 12 turan. 12 sana keessaa shanan isaanii naaf hima. 12 isaanii Maatiyos, Luqaas, Toomaas, Bertalimoos, Maatiyaas. Duuka buutoo 4. Iskimii arfan isaanii maqaa naa waami? Bartoota 12 qaba. 12dha. Yihuudaan immoo gooftaa Yesuusiin dabarsee kenne 11tti deebi'anii gooftaa Yesuus du'aa ka'ee Maatiyaas bakka bu'e. Bartoota 12 qaba. Tole isaanuma 12dha dhuguma. Mee isaan keessaa shanan isaanii natti hima? Yohaannis, Phexros, Toomaas, Yihudaa meeqa geera? 12 dha. Sirriidha 12dha. Mee isaan keessaa shannaa himi? Daawud. Hey! Waan akkasiidha dee yaada. Musee. Barsiisota keenya immoo barsiisota jaallannus qabna, barsiisota jibbinus qabna. Ati ijoollummaa kee elementarii isa tokko piriippii yeroo barattetti barsiisaan si gaddisiise yookiin immoo si mufachiise jira? Eeyyin jira. Yoo jiraate maal si godhe innaan kanatti qabamte mee?
Kan inni na godhee xiqqoo sa'aatii barfadheenna kan hin galee balleessaa koo akka inni ta'e beeka barfachuun koo jechuudha. Garuu immoo barsiisaan barataaf abbaadhamtiire otoo na gorsuu qabu luka isaa kaasee na dhiite. Ispoortii barateera? Barachuu dhiisaa illee hin beeku garuu luka kaasee yeroo inni dhiisu baay'ee natti dhaga'ame. Dargaggummaa keetti barsiisaan si aarse yookiin si miidhee jira? Jiraachuu mala. Mee yoo jiraate maal irratti si aarse yookiin maal irratti si gaddisiise nu Badaa barumsi gatii naan gallee fi gaaffii natti baay'isatu. Akkuma ammaa kana baay'ee deebistaati? Baay'ee gatiin barumsa danda'uu fi gaaffii natti baay'isa ture. Kan irratti wal lola. Carraan irras walitti nu fide gaaffii baay'ee naa deebisaarta. Yaa namni barumsa danda'u akkasuma dhamtiire. Xiqqoo kutaa shanitti natti fakkaata. Maal si godhame akka mudannootti nutti? Akka mudannootti barnoota afaan Amaariffaa nan jaalladhuun ture. Jaallattu? Achii booddee barumsa afaan Amaariffaa sana keessa qormaata nu qoreennaan achi qormaata sanallee akka garaatti hin deebisnee barsiisaa sana wajjin walitti mufadhee amma afaan Amaariffaa kanaaf hin jibbeen biyyaas. Qabamee jira. Eenyu jechuun barsiisaan suni maal si godheennaan kan itti intineettiin iskimeen akka mudannootti? Dhiira reebee naanna reebee siin jedhu. Dhiira reebdaati? Immoo ta'e mammoo amteeree? Homaan jedhu. Qixxee mana. Maal si godhe barsiisaan sun? Harka koora siyaa 50 siyaa 100 na reeban. Jira Meeski maaluma si godheennaan kanatti ammatti isaa yaadachaa jirtu? Gaaf tokko na yaadadha. Hojii manaatuun hojjetiin hin deeme. Naatuun hojii manaan hojjetiin deeme harka koorra na garafe. Hojii mana sababan ejjenneefi? Innaa sarartuun jiramini sarartuudhaan fuudhee sirra na garafe. Naa baay'ee na dhukkube nan bo'e. Amma gaafa dhiirri tokko meedisinii baratu doktara innee waamnaan. Durbi tokko immoo gaafa isheen meedisinii barattu maal innee waamnaan? Jechuun maqaa ishee eenyuutti? Doktarii madha. Dhiirri tokko gaafa inni meedisinii baratu doktara innaan. Durbi tokko gaafa isheen meedisinii barattu mammaa innaan. Sister doctor innaa? Jechuun sistarichi obboleettii keemini? Jechuun durba hundumaadhaan sisteredha mamtii akka walii galaatti only. Meedisinii kan baratte hundumaadhaan sistarii jechuu qabna? Sisteredha. Doktar sistar? Yaa. Sister jenna. Obboleettii keetuun taane ishee baratte sanaan? Ishee maalillee sister. Sister enna? Sister meedisinii enna? Meedisinii warri baratan sisterii madha. Sister? Warra dhiiraadhaan maaliif biraazarii hin jenne reeni? Tokko miti maqaa dokterummaa baratanii itti bahu waan ta'eef isa dhiiraan dokter yoo jenne shamarranii sister jedhu. Doktarii ma jedhama? Maaliif? Jechuun dhiirriif durbi saalaanis gargarramanii ree? Akkamitti maqaa wal fakkaataadhaan waamamu? Yaa ugaa sababuma maal ta'aniif jechuudha sababuma maqaama isaaniitti kan dhukkubas maal jedhama? Dhiira meedisinii barateeni? Eeshi. Doktor jenna. Yoo nyaate hin jiraatu yoo dhuge immoo hin du'a. Yoo nyaate? Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Amma yaada amma waa sam keessanitti dhufe. Yoo nyaate hin du'a? Yoo nyaate kan jiraatu yoo dhuge kan du'u maal? Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Yoo nyaate gaafa siin jedhu wanta inni jedhu yoo tilaatteef hin jiraata wanta inni dhugu yoo waan akka bishaanii arge immoo hin du'a jechuudha. Qurxummiidha. Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Yoo nyaate hin jiraata. Maal isinitti fakkaata waan isinitti fakkaatu mee yaala? Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Qurxummiidha bishaan keessa. Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Yoo jiraate yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge hin du'a.
Gaafuma yaaddan immoo gaafa. Isti yoo jira yoo nyaate yoo jiraate nyaata. Yoo nyaata jiraata yoo dhugeen du'a. An harma nagee mana. Harma nagee. Yoo nyaate hin jiraata yoo dhuge immoo hin du'a. Yoo nyaatu hin jiraata yoo dhugu hin du'a. Maalla. Wanta harkaan hin qabamne garuu wanta nama harkatti cabuu danda'u maalidha? Hanqaaquu. Jechuun harka keedhaan qabuu hin dandeessu garuu harka namaa irratti cabuu danda'a. Harka namaadhaan immoo hin qabamu wanti sun. Keessumaa durboota biratti iddoo qabaa. Wanta harkaan hin qabamne. Wanta harkaan hin qabamne. Guntuutaa. Oh my god! Wow! Faaniinis cabuu danda'a. Guntuutaa. Wanta harka namaatti harka keenyaan qabuu hin dandeenyu garuu harka keenyatti cabuu danda'a. Cobbuu. Harkaan qabuu hin dandeenyu? Jechuun nurkatti cabuu danda'a garuu nu qabuu hin dandeenyu. Ay, naa dhufaa jiru isa qabadha. Qabamuu hin danda'u nurkatti cabuu danda'a garuu. Yaada. Gaadduu ati fakkaata. Wanta harkaan qabuu hin dandeenye. Keessumaa durboota biratti. Waa yeroo hundumaa dhufu garuu nuyi moja keenyaan arguu hin dandeenyu. Wanti kun durumaa kaasee hin dhufa. Nuyi garuu hin argineen hin beeknu hin argamu. Qilleensa. Wanta yeroo hundumaa dhufu garuu ija keenyaan wanta arguu hin dandeenye maalidha? Wanta yeroo hundumaa dhufu wanta. Du'a akka tasa. Wanta yeroo hundumaa dhufu durii kaasees kan jiru gara fuulduraattis kan jiraatudha wantichi. Garuu nu ija keenyaan arguu hin dandeenyu. Wanti sun maalidha? Dhufaatii gooftaa. Abjuu. Abjuu ciisnee nagarramni. Arguu hin dandeenyu garuu wanti sun yeroo hundumaa dhufee darbaa. Kana duras dhufee darbeera. Gara du'aadha. Du'a miti. Argitanii beektanii? In dhufaa dhufee sin darbaa. Yookaan yeroo ta'uu danda'a baras. Abjuu yookaan immoo Yesuus Kiristoos. Egaa TV keessan banattanii bilbila keessan banattanii warri nu hordofaa turtan hundi keessanuu kabajamaa uffadhaa. Egeree miidiyaa daawwadhaan affeerraa keenya yeroo hundumaati. Ayyaanni kun kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u ayyaana gaarii. Hordoftoota egeree miidiyaa hunda keessanii akkasumallee hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana waggaatiin geessan jechuun barbaada. Kanarratti egeree miidiyaa akkasumaan itti fufaa inni jechuu barbaada. Duraan dursee uummata kiristaanaa maraanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e jecha. Asirrattis warri soomaa turtan baga ayyaana kanaan isin ga'e baga sooma hiikaa geessan jecha. Uummata Oromoo maraanis baga ayyaana kanaan isin ga'e jecha. Maatii koo iddoo garaagaraa jiran akkasuma abbaa koo naannoo Finfinnee jiru hiriyoottan koo naannoo Gimbii jiraniifis maatii koo maraanii baga geessanii baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaan baga ittiin isin ga'e nan jedhaani akkasuma maatii koo hundumaanii firootana beekan hundumaan baga geessan nan jedha. Firoottan koos haa ta'anii firoottan koos baga geessan jechuun barbaada. Namni uummata kiristaanaa maraafi baga guyyaa dhalachuu baga du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan isin ga'e jedhan. Amantaa Ortodoksii kan amantan hundumtiyyuu baga geessanii atis baga geessa. Namoota jiranii fi kan dhaga'an kan alaalaa kan jiran hundumaanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan geessanii jechuu barbaada. Amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'anii ardii Itoophiyaa irra yookaan biyya garaagaraa keessa kan jiranii baga guyyaa du'aa ka'uutiin geessanii ittiin jedha. Akkasuma maatii kootiin lafa jirtanitti baga geessanii
hiriyoonni koo bakka jirtanitti baga geessanii ayyaana gaarii. Amantoota waldaa kiristaanaa hundumaan gooftaa Yesuusitti kan amanan hundumaanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuusiin isin ga'ee jechuun hin barbaada. Akkasuma immoo hiriyoota koo iddoo garaagaraa jiran biyya keessa biyya fagoo kan jiran Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Maatii koo iddoo garaagaraa jiran akkasuma magaalaa Naqamtee keessa kan jiraatan istaafii koo Naqamtee biraanchii baga geessan ayyaana gaarii isinis baga geessanii. Yesuusii turtii hammamii fannoo irra ture? Baay'ee qal'aadha.